God is gift. Waaqayyotu kenna. Maqaa haaraa waaqayyotu kenna. Ati maqaa isa moofaa sana sirraa kaasee jedhe waaqayyo. Maqaa haaraan akkati waan mantu taasisaa jedhe. Waaqayyo aangoo fi beekumsa akkasii qaba. Dandeettii fi humna akkasii qaba waaqayyo. Maqaan biyya lafaarra jiru, ulfinni biyya lafaarra jiru kuni waa'ee yerooti. Egaa isa kanaa wajjin wal qabatee namni waaqayyo tokko iddoo kanatti yommuu dubbattu Haannaan dhala dhabdee kan turte garuu guyyaa biraa oolee bulee gaafa isheen gara waaqayyo isheetti iyyattu waaqayyo mucaa yookaan dhala isheedhaaf laatee jedha sagaleen kun. Isheenis immoo gammaddee deebii kadhannaa isheetii sanaaf waaqayyoon yommuu galateeffattuu fi jajattu argina. Akkasumas immoo dhugaa baatii of keessaa qaba. Jechichi akkas jedha. Waaqayyo kadhata koo dhaga'eeraa inni jedhu jajannaadha. Waaqayyo ulfina anaaf kennee inni jedhu immoo mul'achuudha. Garaan koo waaqayyotti hin gammadaa. Inni waan guddaa anaaf godhee inni jedhu immoo jajannaa fi waaqayyoon ol kaasuudha. Inni waan na gargaaruuf inni jedhu immoo himannaadha. Akka jechuun waaqayyo koo na gargaara inni jedhu maal jechuudha? Dhaadhannaa jedhama. Ani diinota koo duratti ittiin of jaja jette. Maqichaan maqaa waaqayyoonan of jaja. Maqaa waaqayyoonan dubbadha. Maqaa waaqayyoonan deddeebi'a. Haleluuyaa. Maqaa waaqayyoonan humna argadha jettee dubbatti argitanii. Maqaan waaqayyoo humna namaa laata. Maqaan waaqayyoo ulfina namaa laata. Ulfinniif maqaa haaraan eessa jira yommuu jettan gaddoo kanarratti tokkoffaa irratti kennaa waaqayyooti. Waaqayyootu namaa kenna. Waan isin dhamaatan, waan isin dadhabdan, waan isin ofii keessaniin dadhabdanii dafqitanii argattan utuu hin ta'in kennaa waaqayyo biraa namaa kennuudha. Kadhati keenya gaafa dhaga'amu Gooftaan gaafa deebinuu kennu. Waaqayyo gaafa gara ulfina sanaatti nu fidu. Mata dureen nu barbaannu sana gaafa dhufu. Namni ija guuta. Haannaan asitti ija guutte. Diinota koottan of jaja. Waaqayyotu kadhannaa koo dhaga'e. Waaqayyotu deebinaa kenne jetteetu waaqayyoof ulfina laatte. Waanni keenya waaqa deebii kennuu danda'udha. Gaafa deebiin dhufu immoo ulfinni dhufa. Gaafa deebiin dhufu immoo mucaa waaqayyo ta'u dhufa. Gaafa deebiin dhufu immoo maqaa haaraa isa durii sana isa moofaa sanaatu ta'e maqaa isa haaraadhaan waamamta. Si'achi jettamini kutaa darbee keessatti namoonni ijoollonni yookaan dhaloonni akka darbeetti na waamanii. Si'achi maa ayyaana qabeetti yaa ishee ayyaanumtee naan jedhu ishee simboo qabeetti jedhanii na waamu jette Maariyaam. Ishee ulfina qabeetti ishee kabajamtu yommuu ayyaanni waaqayyoo namarra dhufu yommuu ulfina waaqayyoo ofirratti eeggatanii hin kabajamu. Yommuu hafuura waaqayyoo ofirratti eeggattu kabaja si eega. Yommuu ulfina waaqayyoo ofirratti eeggattu ulfinni waaqayyoo sirratti mul'ataa jechuudha. Sagalee kana keessatti kana kan inni dubbatu isa duraa Saamu'eel boqonnaa 2:1 irratti jalqabee jechuudha. Inni deegaa hin duroomsaa. Dadhabootaaf humna kennaa. Warra dhala hin qabneef dhaala laataa. Ishee dadhabduun haadha hiyyeessaa taatee jedha Daawitis. Macaafa faarfannaa 113 irratti isheen dhala dhabde isheen duwwaa turte amma haadha ijoollee taate jechuun maal jechuudha? Maqaa fidee waaqayyo. Dur dhala hin qabdu amma immoo dhala qabdi. Dur qobaadha amma immoo haadha maatiiti. Dur maqaa xuraa fi tuffatamaadha amma immoo maqaa ulfinaati. Waaqayyo maqaa ulfinaan si waama. Waaqayyo maqaa kabajaa si laata. Waaqayyo waan ati itti cabdee jirtu sanaan seenaa kee hin naaressa. Iddootti kuftee jirtu, iddootti maqaan koo bade, ulfinni koo bade, jireenyi koo bade, manni koo bade jettu sanatti waaqayyo sagalee kana duukaa ol si kaasa obboleessa koo. Si kaasa waaqayyo. Mee sagalee kana amantiidhaan fudhadhu. Iddoo jirtu kana akka ati kaatu afurri gooftaan natti hima. Bakka kamitti qabamtee jirta? Maaltu si danqee jira? Maalitti tuffatamte? Maalitti simboo dhabde? Maalitti ayyaanni sirraa bade? Si deebisa waaqayyo. Si dhaaba waaqayyo. Hin haareessa waaqayyo. Maal dhabde ati? Maalii kanatti itti bo'aa jirtu? Waaqayyo iddootti deebisa. Nama galataa si godha waaqayyo. Sagaleen ganama kana isinii qabu kanuma. Galataaf si dhaaba. Maqaa haaraa sii laata waaqayyo. Ulfina haaraa sii kenna waaqayyo. Ameen jedhii fudhadhu kana. Haleluuyaa. Macaafa faarfannaa 113 irratti gaa inni ishee dhabduu sanaaf dhala laate isheen duraan dhala hin qabne isheen haadha hiyyeessaa turte amma haadha ijoollee baay'ee taate waamamteetti jedhee dubbata. Lammaffaa tokkoffaa irratti maal jenne dinqii duratti waaqayyo diinota isaa duratti dinqii waaqayyo ittiin ol lama qabutu jira. Maal jechuudha gaa maqaa haaraaf ulfinni haaraan eessaa dhufa?
kennaa waaqayyooti waaqayyoon namaa kennaa inni moo diinota ofii duratti ol nama qaba maqaa haaraan ulfinni haaraan gaafa diinota ofii duratti kabajaman ol qabaman iddoo tuffatamanitti gaafa ol qabaman Israa'eloonni gadi qabamanii cunqurfamaa turan gaaf tokko garuu isaanuma gidduutti waaqayyo nama kaasee ol isaan qabe ol qabaman abboon amantii baay'een Yoosefaa gadi caqafamaa gadi cinqaarfamaa turan gadi qabamaa turan cinqamaa turan tuffatamaa gurguramaa boollatti darbatamaa turan gaaf tokko garuu isaanuma gidduutti ka'e amma hani har'aa kaasee mootummaa hundumaa Gibxi irratti haboosii kenneera jedhe mootiin waaqayyoos akkasuma har'a akkasuma godha waaqayyo Daani'eel faalala tuffatamuuf gurguramoo biyya ormaatti irraanfatamoo turan waaqayyo garuu waamee mataa isaan godhe dura isaan aanse waaqayyo gaafa waaqayyo diinota ofii duratti ol nama qabu nama kabaju akkas Daawit akkas ture Goliyaad faa duratti jilbeenfanne waaqayyo isa kabaje waaqayyo ol isa qabe Saa'ol duratti jilbeenfatee achi ni namne hin ka'e mataa ta'e hin caale hin dorgome hin mo'ate mootii ta'e hin bulche waaqayyo ayyaanaan isa eebbise waaqayyo beekumsaaf humna mootummaan isa dibe haleluuyaa kana nanaasaa jiru guyyaan tokko jira yeroon ati ol qabamtu yeroon ati kaatu yeroon ati laaqii kana kee kaatu yeroo ati laaqii si qabee jiru kee baatu haala laaqii si qabee jiru dhoqqee ta'e laaqii dhoqqee akkasuma nama qabatu keessaa harkisee na baasisa Daawit jedhu haalota nama qabu iddoo nama qabu bakka jireenyaa mana haa ta'u gaa'ela haa ta'u jiruu haa ta'u fayyaa haa ta'u waan qabamee jiru waaqayyo gad lakkisiisa gad dhiisisa waaqayyo isa kana dubbataa jira tokkoffaa irratti diinota ofii duratti ol nama qaba maqaa haaraaf ulfinni haaraan maqaa haaraaf ulfinni haaraan diinota duraa ofii duratti ol qabamuudha iddoo tuffatamanitti jajamuudha iddoo xiqqaatanitti guddachuudha iddoo ati waa hin baaftu jedhanitti immoo mataa ta'anii filatamuudha haleluuyaa isa kana lamaffaa gaafa waaqayyo jireenya keetiif dinqii hojjetudha gaafa waaqayyo dinqii jireenya keetiif hojjetu akka jedha waaqayyo of mul'ise waaqayyo of hime macaafa keessaati macaafa seera ba'u 15 lakkoofsa 11 irratti maal jedha waaqayyolii keessaa kan akka kee surra qabeessi qulqulluuni eenyu hojii guddaa fi sodaachisaa kan hojjetu wanta dinqisiisaa akkasii gochuu kan danda'u eenyudha jedha atoo of mul'iftee qulqullummaan of mul'iftee guddummaa kee of mul'iftee ati mul'attee waaqayyolii irratti of mul'iftee waaqayyolii keessaa surraa kan akka kee qabu ulfina kan akka kee qabu qulqulluun akka kee kan akka kee sodaatamu hin jiru jedha khalaas kanuma dubbiin ba'u boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irratti waaqayyo gaafa inni jireenya kee keessatti dinqii hojjetu gaafa inni mul'atudha gaafa jireenya kee keessaa waaqayyo mul'atu reliifdi gaafa ta'u gaafa mul'atu gaafa hojii kee keessaa arraba kee irraa jiruu kee irraa gaa'ela kee keessaa Kiristoos calaqqisu mana kee keessaa Kiristoos calaqqisu waaqayyo jireenya kee keessaa gaafa inni mul'atu waan ati hojjettu keessaa hafuurri jaalalaa hafuurri tokkummaa hafuura waaqayyo waaqeffatu gaafa qabaattan waaqayyo jireenya kee mana kee keessaa gaafa mul'atu dinqiitus gidduutti ta'a of mul'isa waaqayyo asan jira waaqayyo yemmuuti waamtu si bira jira waan ta'eef si keessa jira waan ta'eef si gargaara irreensaa sitti dhiyoo jira kan akka kee of mul'ise jiraayyedha of mul'isee kan warra fariyooniin galaana nyaachise warra har'a argitan boriin argitan jedhee akkasuma kan godhe hin baatu isin hin geggeessa jedhee saba kana lafa onaa keessatti nyaachise kan obaase kan diinota irraa eege halloolee isaan moosise eenyu kan akka kee jedha kan akka waaqayyoon jiru obboleessa ko waaqayyo gaafa inni maqaaraaf ulfina haaraasii kennu warra kaleessaa garboota hojjettoota namaa warra namaaf hojjetanii warra namaaf jilbeenfatanii warra mootii fariyooniif hojjetan gaafa isaan jiranii iddoo kanarratti boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irratti isa kana dubbata waaqayyolii keessaa kan akka kee eenyu kan surraa qabu eenyu qulqulluun akka kee eenyu hojii isaatiin kan jajamu eenyu waaqayyolii fi waaqa tolfamaa biyya kana keessatti warroota nama garboonfatan warra galaanaan waaqayyo akka isaan dhiman godhe sana keessaati kan akka kee hin jiruudha atiin caaltaa waaqayyo jireenya kee keessatti gaafa mul'atu dinqii hojjechuudhaan dhufa dinqii hojjeta macaafa Isaayyaas raajichaa 57 lakkoofsa 15 irratti akka jedha ani inni ol jedhaan inni guddaan bara baraan kanan jiraadhu maqaan koo qulqulluu kan ta'e iddoon koo fi iddoon ani jiraadhu qulqulluudha anis qulqulluudha jedhe waaqayyo
ani iddoo ol jedhaan jiraadha ani guddaadhaaf qulqulluudha kan bara baraati ani isa hundumaa danda'uudha guddaadha jedha iddoo kanarratti haleluuyaa waaqayyo keenya waaqa akkasiiti macaafa Isaayyaas raajichaa 57 lakkoofsa 15 irratti argachuu dandeessu waaqayyo inni guddaaf inni ol jedhaan jedha waaqayyo rakkina keenya irratti ol jedhaadha waan isin qorru irratti ol jedhaadha chaalenjii jiru irratti waaqayyo ol jedhaadha guddaadha waaqayyo gaafa isin guddummaasa barabarummaasa waaqayyo waaqa barabaraan jiraatu ta'uusaa dubbattan waaqayyo jireenya keessatti sagalee isaatiin dinqii hojjeta haalonni isin dura dhaabbachuu hin danda'an gaafas bakka kanatti kana kan dubbatu maqaan koo qulqulluudha iddoon jiraadhu qulqulluudha ani qulqulluudha jedhe waaqayyo haleluuyaa waaqayyo keenya waaqa nu gargaaru waaqa dukkana keenya nu baasu waaqa qabaa diinaa keessaa nu baasuudha humna qaba beekumsa qaba ayyaanni inni nuu kennu kan barabaraati isa kana dubbata akka jedhu warra garaan isaanii cabee warra gaddeebi'anii wajjin jiraachuu koo fi isaan gargaaruu koo ittan argisiisaa jedha maqaa haaraan akkasitti dhufa waaqayyoof gadi jechuu waaqayyoof buluu waaqayyo isa ol jedhaa jechuu achi keessaa argama ani warra garaan isaanii cabe nan fayyisanii nan haaressaa jedhee dubbata sadaffaa kennaan isaa fudhachuudhaan isaa amanachuudhaan ta'a kennaa isaa hiixatanii fudhachuudhaan kennaa isaa kana galateeffachuudhaan macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 inni hiyyeessota awwaara keessaa hin kaasa warra dadhaboota tuullaa kosii keessaa hin kaasa gurguddoota wajjin hin teessisa teessoo ulfinaa akka isaan haalan hin godha jedhee dubbata jiratti sagalee waaqayyo kana isheen sagalee waaqayyootiin oolte of kalte dubbii waaqayyootiin baate kennaa inni isheedhaaf kenne hiixattee kan fudhatte akka jette jajatti inni hiyyeessota tuullaa kosii keessaa kaasa dadhaboota hin kaasa hin haaressa gurguddoota wajjin tarree teessisa ulfina kennaafi jedha iddoo kanatti sagaleen kun waaqayyo maal jenne kennaa inni nuu kenne kennicha fudhachuudhaan ofitti fudhachuudhaan ta'a si'a tokko ayyaanni nuu kennameera humni nuu kennameera sagaleen nutti dubbatamaa ofitti fudhachuun nu rakkisa ofitti liqimsu dhabne ofitti ajjeestu hin goonu dabnee sagaleen kun kan waaqayyo tennee resiif gochuu irratti rakkoo qabna ofitti fudhannee jireenya keenya keessatti ittiin jiraachuudhaaf rakkoo qabna malee nutti lallabamuu rakkoo qabnu barsiifamuu rakkoo qabnu wanti hundumtuu irraa hafaadha sagaleen waaqayyo ittiin jiraadhaa isa jedhu sana shaakaluudha fudhachuu inni jedhu kuni maal jechuudha simachuu keessa jiraachuu wajjin walii galuu sagalichaa wajjin tokko ta'uudha